Jira. Har'a daf. Ani waggaa amma kana mana keessa taa'ee kana booda garuu gadi ba'ee hojii hojjechuun qaba. Waggaa 5 qulqulluu mana keessa taa'ee hin jiru. Jireenya biyya Arabaati garaagar kan hin taane jechuudha. Jiraammaa si godhare kana. Bakka gadi ba'ee hojii hojjechuun qaba kottu taa'ee dafi. Gadi ba'ee hojii hojjechuun qaba? Gadi ba'ee? Dafee gadi ba'uu miti biyya kana keessa ba'uudha yoo nama hawwatu yeroo. Dafas taa'ee mareen. Gadi ba'uu miti biyya kana keessa ba'u. Dafi. Ani Laal injina. Waggaa 5 qulqulluu mana keessa taa'an ture. Ganaa waggaa 50 teessa. Mana keessa jechuudha. Teessa. Erga biyya Arabaati dhufee akka namaa gadi ba'ee hojiin hojjenne yookaan suuqiin qabu yookaan mana rifeensa dubartii biyuutii fuulii sanan qabu huba saaloonii hin qabu mana miidhaginaa hin qabu mana kosmootiksii hin qabu yookaan mana cinkatti natti madisime waan nuti kana booda garuu ganaa waggaa 50 teessa. Sammuun koo baay'ee dadhabeera. Waggaa 50 teessa. Mana keessa taa'u. Waggaa 50 teessa. Mana keessa taa'u dadhabeera bakka kana. Taa'u maal? Akkuma nama kamii bahee galuun qaba hojii qabaachuun qaba ijoollee anaafis ijoolleedha nama fidida bakka nam maali? kana caalaa dadhabeera bakka sammuun koo baay'ee biizii na ta'ee jira bakka bahanii galuunu boqonnaadha bahanii dhufanii hojii ijoollee kee guddisi oduu gandaa asifatti funantu ishee tokko si soqolee tokkollee hin jiru oduun gandaa tokkollee hin jiru wanta oduu gandaa ta'e tokkollee hin jiru sitti meera oduu gandaa oduu gandaa oduu namarraa asifatti deemte funante kan hojjechuu kana inni hojjete galuu maqaa waan hojii namarraa waan funaanuu qabu bakkaan sammuu koo keessaa kee ofii koon barbaade waggaa meeqa qulqulluu mana kana keessa taa'e namni amma hojii hojjetaa olesita namni hojii bakka karaa wata deemu ani hojiin qabaa jedhee gadi ba'ee dhufuun barbaada. Hojiin qabaa oduu miti sammuu makootiif iyyuu namni mana keessaa ba'ee iddoo tokko ooleennaa galuyyuu sammuun isaa firii ta'a. Amma taaksii meeqa beektaa? Immaadha waan dibiree namni akkamitti jiraata? Anna akka horii laga oolte galtamu? Taaksii meeqa yoo ta'eyyuu namni akkamitti jiraata? Meeqa argata? Meeqayyuu haa argatu ishii akkamitti namni deddeebi'aa jira? Meeqa argatta? Meeqa isaa ganaadha kan meeqan argadhaa maal hin jedhe waa banachuun qaba waa hojjechuun qabaa siin jedhe meeqa argatta jedha bakka mana keessa taa'uun barbaadu waggaa meeqa guutuu dhimmaadha ati hojiin kee haa xinnaatu isaa guddatu si hojii kee irratti riilaaksii gootee firii taatee ganama baatee hojii qabdee galtaa animmoo suma keessa akkuma mana madaamii saraattan jiraadhu what's difference kun garaagarummaa tokko hin qabu. Balbala cufamaa ma keessa amma mana madaamii wajjin tokko miti. Haa ta'u iyyuu ijoollee qabda dhirsa qabda. Haa ta'u kun akkuma jirutti ta'ee garuu amma naa ba'ee hojii hojjechuun qaba. Ani amma nani hojiidha. Ganama 11 bayyaa galgala sa'a 3 gal hojii jedhama kun. Jireenya maal Finfinnee hunda tokko irratti hojjeta barii kaanii maal tiraanispoortiidhaan deddeebi'u waan ta'eef barii bahaa galgala gala barii kuni reegulaarii jireenya uummata biyya kanaati. Maal goota akkuma isaatti jiraata kanaaf ani immoo kan kon hojjedha waan ta'eef waan tokko banachuun qaba wayii suuqii haa ta'u yookaan mana miidhagina dubartii ta'u haa ta'u bakka waan mana kosmootiksii illee haa ta'u tokko banadhee hojii hojjechuun qaba kana booda mana keessa yeroo ani taa'u miti nama fidi kana booddee nama fidi jedhe jiru dhaggeeffadhu waan nama fidi waan firda gamdadee odeestaa kana booddee jechuudha waa'ee hojii namti ati amma kana booddee hojiin kee ijoollee kee tan kabakkabu biddeen tolchuu waxii hojjechuu mana qulqulleessuu anaan nan takabakkabu paantii ko kaalsii ko shaamizii ko paakaawtii ko waan godhadhu qalladda riili sittima jireenya kana sittima riili gadi baatee waan hojjette waan naa buuftu waan naa dalagdu waan faxxarsuun qabdu anaan na takabakkabu ijoollee kee tan kabakkabu indeegana ijoollee sadaffaa go'achuu malee kun karoora keetiga kuni yaada kee ta'uu danda'a ilaalcha kee ta'uu danda'a garuu kan koo kana bulchaan mana kana mo'ana ma yeroon isaan kana miti bar walii galanii mari'ataniitu bulchaan duraa yeroo bara warra keenyaa abbaa mana sodaatanii gadi jedhanii dubbatee moo dubbanne dhufee moo dhufnanii gola seenan isa miti amma walii galanii mari'atanii
fedhii haadha manaa eeganii waan isheen barbaaddu hamma danda'ame guutanii wajjin jiraatu malee anatu mana bulchaa na kunuunsi maal jechuudha. Fedhii haadha manaas ta'u fedhii haadha manaa fi galgala shiroo danfistee buna danfistee achi miila itti arsa ishee ammatti ciisuudha. Achuma irratti fedhii manaa fi hanguutanii ammatanii yeroo ciisanidha. Si galeera malee jireenya biyya kanaa calluma amee yaada dubartiitiin waan hojjetamu. Qalladdaa argamti. Maalan qalladde? Maalan qalladde? Hima qalladdaa jedhe. Akkamiin qalladde? Bakka ati qalladdaa siireessiin haa. Fedhiin jaartii ofii hanguutanii siree irratti galgala. Si galeera? Galgala siree irratti fedhii ofii jaartii ofii guutuu ittuma rakkatanii da'abanis da'abuu baatanis malee amma biyya kana kanatti kanan hojii kanan go'an nama hin baasu. Ageessuma dhageessu. Jaallatus jibbitus ani amma sitti miira. Bakka. Ani fedhii kee guutuu kanan danda'u siree na qofa. Kana bara. Jira qalladii amma dafi natti kana booda waan gurguramus gurguramee haa ta'u. Yoo liqeeffatames liqeeffatamee haa ta'u. Ani hojii hojjechuun barbaada. Kasaraan nagada. Kisaaraa miti hojii hojjechuun barbaada. Asii makkaatu dhaqanii dhufuun meeqama? Kiyaasa dhaqanii dhufuun. Jira maaliin uummanni biyya kana tiraanspoortii maaddeema umurii isaa guutuu bara isaa guutuu haaraa miti baasiidhaan isaa deema. Asii koyyadde waamee baasii anan taasii jettee ammatti. Simbee koo malaka. Nan deema nan deema maal nan uummatarraa adda. Ani maayin eessaan dhufe samaayiraan gadi bu'ee seete. Kuma dhaladhe rakkuma warra kaanii. Yeroo ilaalan yaani kabaroo ishee warra beeksisaan kutan beekta yeroo nama ilaalani nama irratti bareedee yeroo fuudhan immoo hin jirtu akka godhan qabu. Kabaroo siyaayuu fi ittuma galee ilaalan ittuma galee ilaalan ganzabaan taphachuun yeroo ammaa abiddaan taphachuu. Ishi jira ganzabaan hojiin hin hojjetamu. Ganzabaan taphachuu hojiin hin hojjetamu. Danda'amu kaa warri muuxannoo meeqayyuu kassaree keessaa baay'ee waayee gidi warri muuxannoo meeqabu. Jira ka akkanatti illee ganzabachuu biddar abachuuchuu yeroo ammaa. Amma ishaman amma kun. Deessaa waan gurguru saalaan godhu nama fiddamoo fiddu. Fiddamoo hin fidu. Maal fiddati? Hin fiddu taanaan immoo haadha qabaan. Haadha qaba kana booda mana keessan ta'a. Haadha qabachuun maal jedhu? Haadha qabaan jedhe waa'ee ijoolleetiin waliin dhamu. Waa'ee ijoolleetiin waliin dhamu. Si galee ramtiire? Akkam? Naan galee ispeesha godhinatiin. Haati kiyya jirti ijoollee kiyyaaf hin jedhe. Achi yoo? Ani immoo baheen akka hiriyaa koo hojii hojjedha mana keessa hin taa'u. Ana wajjin moo adda bira? Imagine yookaan irratti walii gallatee walii galu taanaan. Ani ganaa ishee bishaan lagaaf qabdu fiduu nan danda'a. Ageessattamiti sammuna kan? Maadha? Dhibba afur ageessattamiti? Dhibba afur ageessattamiti? Of eeggalu. Ela nan tuttuqin. Namitti dhibba afurii jira. Jira. Jireenya ishii fuutee boolla keessa malee waan fayyadamte. Qilinxoo galtee ijoolleen ishii ijoolleen isaa hamilee cabanii haati manaa kunoo hospitaala galtee maatiin isaa hunduu nama ilaalu dadhabanii ofii qilinxoo gale namichi baala silxaanii guddaa. Ani dhibba afur miti lama yoon go'aa cubbaa. Dhibba afurii waan nu doorsistu. Kanaaf kuma afur godhe. Kanaaf of eeggatu. Dhibba afur ageessisa. Gurri kee agayeera iji kee argina. Waa'ee dhibba afurii. Ani bakka jira sitti miira. Kana booda murtee kooti kun. Ani dhibba afur. Dhibba afur agaye. Hojii hojjechuun waa'ee dhibba afurachi gahe kiiloon kaasu kun faayidaan wanti mana keetti haasa'amu yoomti kun. Naartammoo garaan kee giddu gidduutti moo maaliifin aara otoo namichichi fayyadame itoo fayyadameera tokko haasaa buuseera ta'e xuruu dhiirri kamuu karaa isaa hordofa garuu isaa biyyoo isa nyaachise kun salphina isaa du'a isaa wayya itoo awwaalame wayyaaf tura namichichi. Bakka irra keetti du'ee taa'uusaarra du'ee awwaalame wayya. Kana ijoollee ja'a namni qabu haadha manaa bareedduu namni qabu namni maatii qabu salphina hamma kanaa baachuurra sin godhee toofannise wayya. Kunaan waan inni dhiirri hundaan kana dubbachuu qabu salphina keessatti. Kanaafuu anama murtee mataa koo turadhaa jechuudha kana. Erga akka abbaa manaatti siin mari'adhee fedhiin kiyya naa hin guutamne akkuma warra durii dhiiteessi bulchaa miilla bichanaa dhiqi mana keessaa jedhama ta'e ishi akkanatti yeroo hammanaallee turi hammanallee wanti jedhamu dimokiraatawaa wayii hinaasaan warga ta'e anis namadha fedhii mataa kootiin nan deema. You know? Shawwaxaare. Isa akka durii sana yaadda. Shawwaxaare. Isa akka bara durii sana yaadda. Si baasa? Na baasa. Qabu godhee na baasa.
Sibaas nama miti. Sibaas nama waan karoora itti qabda jechuudha. Sibaas nama miti.